وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة نجا بابا هي كم جرتن فيادا نجا جراتن. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هردفتوتا خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغا نغيان جراتن بغا نغيان اولتنين اسنين جاغاني warri bule yoo jiraates gaa baga nagayaan bultan jechuun dirqama tahaa. Kam jirtan nagayaa fayyaadha. baga nagaan jiraattan baga akka gaaritti jiraattan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jiruu teeysan jiruu bareedduu rabbi isinii haa taasisu. jiruu keetti rabbi isin haa gammachiisu. sagaleen bareeddumaami kam jirtan nagayaami fayyaadha. sagalee yoo isin dhaqqabaa jiraattes mee laalaadha ka baganaa jiraattan. jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. maashaallah barakallahu fiikum. baga nagaan nu eeydan inshaallah. waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. maashaallah. sagaleen akkami mee milikkata godhi namni dhageessu. sagaleen akkam jirti? sagaleen tiyya simbirani geessimi. waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. alhamdulillah nagaan hin jira babaahiyya. baga nagaan jiraatan. sagaleenuma dhageessan jeetin gama haasawatti seenaa waan takka takka waan wama harkaanu qabu kana laalchisee waan takka takka yaada kennachuu barbaada. nuti har'a akka ummata islaamatti akka islaama duniyaa keessa jirutti akka keessaa'u islaama biyya teenya ummata keenyatti keessaa'u jechuudha. akka ummata keenyatti duyda duuba diramne nama uf duuba amanee duubni kiyya nagaya je'ee duubatti irkate sanirraa waraaname. nuti har'a akkas taane duubarraa waraabamne lammii nuti itti irkanne nauma nuti itti irkannu waliin boolla takka keessa jirra. waliin waan tokko keessa jirra jennee abdii godhannu duubarraa nu waraane. namni gaa uf dura ufirraa eega malee uf duuba amanee irkatee nagayaan odoo taa'uu duubarraa waraanamne akka amantitti jechuudha. akka amantitti qaceellonnaa dhaggeeffadhaa. waa miira keessalleen jiru. waanuma takka takka waan dhugaa bakka kana jirtu wal dura qabna yoo rabbi fedhee. amma har'aan tana odooni duniyaa tanarra yoo achi laalle duniyaa tana egaa laalle
ololli akka amma nurratti deemee kun arrabni akka nabiyyi keenya irratti deemee kun sallallahu alaihi wasallam duniyaa tana keessatti gara boodaa kana Denmark illee fudhatee Faransaa saxiifaa gaazixaa gartee shaarii iddoo lee qabatee wanni kuni islaama irratti deddeebi'aatuma ture. Islaama irra deddeebi'aa ture. Madaan tun yeroo eeggatanii nama tuquun akka duniyatti illee islaama irratti deddeebi'aa ture. Keessummeessaa turre karaa adda addaatiin. Nutilleen ummata daciifa illee taanu akka biyyatti illee akkuma imaana keenyatti illee namuu bakka jirurraa waan san dura dhaabbatee katabbii beeku katabee walaloo beeku walaleeysee dubbachuu danda'u dubbatee waan duniyarraa nabii keenya irra deemu san ummanni akka ummatatti karaa adda addaatiin jechuudha. Meeshaaleen ummata sanii akka hin bitamne ummanni waan godhuu danda'u jechuudha. Humna ummataati jechuudha. Akka mootummaatti akka ummataati. Hatta aalamni islaamalleen akka ummatatti dura dhaabbate malee akka mootummaatti waan san dura dhaabbatanii ofirraa deebisaa turan. Gariin namaa harkallee laatee kafalatees jiraatu. Boodarra deemee namtichi waan san Denmark irraa yoon dogoggoruu baadhe cubbuu san dura dalage baatuma takka dura guyyaa adii nibraa gubbatti ibiddi bakka tanaatti bu'ee makiinaa wajjin isin tunarra beeka makiinaa isaa wajji gubate baatii takka bira waan dabrenetti hin fakkaatu waanumaan ga baatii takkaatitu yoo fagaatte baatii lama jechuudha. Guyyaa adii ibiddaan cilaawe magaalaa keessatti duuba. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربين ورئيست نقان أمني إرادة بساجة قرآني إرادة بساجة همتو أولولا وان إسان الرد مهندا أنا ترادة بساجة ربين كنيو سبحانه وتعالى نبي خينيان صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين جي ورا قرآن انتبطوا ورا أشوف ورا هنجمادا ورا أولولا ورا خراء أدى سرا جيني نوتو سيقها تأكل صدات إنسان كفيناك شري ثاني سرا جيني جي خنا ملين دابتو إلا قيامان دابتو تخني خنين دابتو جيشولا ammoo akka ummata islaamatti wanni irraa argame nu qofaami islaama guutuu duniyaatti ka argame jechuudha. Wanni kun waanuma afaan oromootiin dubbatameef oow'ee duniyarra wal ga'uu dhabe malee khatuqame nabiyyi islaamaati. Bakka dur Awurooppaa keessaa bakka adda addaati nabiyyii tuqaa turan. deeggarsammoo bakka hunda argataa turan arrammoo nama dhalata Afrikaa kammoo biyya Ameerikaa taa'u arra tuqiinsi kun harasaniin dhufe jechuudha. Namumaa jirjiirame bikkumaa jirjiirame malee tuqiinsi kanuma dursani jechuudha. Ka dursanirra hamaadha jecha kijibni keessa jiru soba kijiba afaan namalleen hin dubbanne nabii keenyan ja'ame sallallahu alaihi wasallam wanni hundarra nutti dhagayame yoo dhugaa rabbii taate qacellotiin dogoggorinaa hubadhaatu wanni kana aalamarrallee oduma jiru oduma amma durallee argamee jiru nuti arrammoo akka ummatatti akka sabatti wanni ajaa'iballee nutti tahe namuma wajji jirra jennu namuma wajjiin tattaaffii goona jennu wajjumaan haqa keenyallee barbaanna je'ee hawaasni keenya halkanii guyyaa qunca'u nama sanirraa tahuutu adda isii taasisa jechuudha.
wanni adda isii taasisu kanatu bakkan eegin irraa nu dhufu bakka nutin eegin irraa jarri kun amantii teenyattillee amanuu baatu jaalatullee yoo baate nuu jecha ni kabajan jechuudha kajeelaa turre garaa keessallee qabaatu waa baatani yoo dhugaa rabbii taate nuu jecha warree ummat lammii takka walitti taaneef waan tokko wajji qabnuuf numaa jecha waan san nuuf kabajan jechuudha kajeelle ammoo akki sun faallaa tahee argame jechuudha kuni kana ka adda taasisu akka ummatatti nuti akka ummata namtichi waan kana hojjete akka nama keenya taheetti wanni waan biroorraa adda isa taasisu kanuttillee dhagayamsiisu kana jechuudha kanaaf wanni waan ulfaataadha akka ummata islaamatti nuti asii ol wanni namni nu godhu hin jirtu asii ol wanni namni nu godhu hin jirtu nabi muhammadii ol sallallahu alaihi wasallam wanni amma ganaa nu godhan takkallee nu hin jirtu takkittumaani honga gayame jechuudha qacelloon daa hubadhaa jara keenya akka amantii qofa siimiimmas qaceelloo hubattan jeetin amana akka amantii qofatti himi akka ummatattillee ni tuqamne galata dhabnee zeeroo taane hujiin abboottan keenya hujiin akaakiyyoota keenya qabsoon hawaasaaf akaakiyyoonni keenya taasisaa turan biyyee itti naqame hashawaa itti naqame akka sabattillee akka amantii qofaami har'a yeroo takkitti keetti xiyya takkaan waa hedduu darbate jarri sun afaan dubbateetu tokko malee afaan namticha kana ergate tokkoomiidhu warri gaala samuud san nabiyyinaa samuud alayhi salaam nabiyyi gaala rabbiin isaa kenne san qawmii samuud san dhiifama qawmii samuud san gaala rabbiin saalihii kenne san akka mucjizaa godhee gaala kenneef san namni tokko lafaa ka'ee gaala san mogole namni tokko ummata san keessaa gaala san qudaar binu saalif jedhanii namni tokko gaala san mogole rabbiin ammoo quraana keetti hoggaa dubbatu facaqaruuhaa laal facaqaruuhaa je gaala san ni mogolanii je ni waraananii je ka waraane immoo namticha tokko ni waraanan jee quraanni fide maaliif itti jaalate ummanni kunis irra jaalatan jechuu waraansa san itti jaalatanii harki immoo waan san tuqe harka tokko jechuu arra nutis wanni irra dalagame akkas afaan as bahee nuti agarree tokko malee facaqaruuhaa jechuma sanidu akka ummatattillee ni tuqamne akka oromoo islaamattillee warri qabsoota na hokkolchiis isin nafxanyaa jette nafxanyaa maal nu goote je sirna koloniiti kuni wanni badaan warra aadaa arabaatiin deemu kanaatu umrii qabsoo teenya sakaalee je namtichi dilli lifaatiin ifaajiin abboota keenyaa sun miskiina wallahi ifaajeen abboota dur amma qabrii jiru irra hedduu isaanii fuula rabbii deeme hayyoonni sun hayyoonni miseensa islaamaa sun ka sheekummaan isaa ummata isaatiif tattaaffii godhurraa isan daangeysin ka amantiin isaa isan daangeysin ka waan fedherallee yoo jiraate isan daangeysin sun waan qabatamaan lafa taa'u hojjetaa ture haasawaami naafi adamma haasawaa jirra waan qabatamaan lafa taa'u hojjetaa warri ture sun hundi warra gufuu ummata kanatti tahee akka ummanni kun hin milkooyne taasise taheet dhiheeffame jechuudha. Zabana dura jirjiirami dhufe san magaalaa Machaaraatiin ture. Namni tokko hagaafa san waan san hoogganu dhaaba san magaalaa Machaaraa dhufe ni beektan hogganamma akkana jiru warri gaafa san beeku ni beeku. Haasawa bakka sanitti taasise keessatti magaalaa Machaaraa san irratti namni gaafa san dhaaba san hoogganu
haasawni inni achitti taasise ani manguddoo waan gaafa san simatte keessa jira haasawa keessatti qabsoo dubartii daaroo labu warra kophee meeshaa akka nama soogidda magaalaa bitatutti kophee duyda kaayatanii nuu fidaa turan baatirii nuu fidaa turan kiniina nuu fidaa turan seenaan isin hin dagattuu jee namtichi sun gaafa san hoogganaan sun dubartii daaroo labuu jee bakka walga'iin godhamtisantu daaroo labuuti sanilleetu biyyeen itti naqame har'atu tana qofaami waan dabretti biyyee naquu qofalleemi qaceellotti ilaalaa dubbii hin hafne nuti beek arran hafne beek akka amantitti illeen hafne akka seenatti illeen hafne beek tana qofaami fuula duraaf yoo ummanni kun saffeeyyamu qabaa qulqulleeffamu qabaa waan ilmoon teenyallee qulqulleeffamuuf deemti edaawwan nuti dalayni hundi cubbuu ta'ee inumaa tanu qulqulleessitu taate jechuudha qulqulleeffamuu qabanii yoo isaan hin qulqulleeffanne milkiin hin jirtuu qulqulleeffamuu qaban ja'ame waan amma as taa'ee Itoophiyaa kee taa'ee dubbachuu hin dandeenye warri inni hogga jecha kana juu itti irkate namtichi kun itti irkate warra itti irkate qabaa beek haasawa isaa keessatti arree amma waan san juu hin danda'u isintu beeka qaceelloti juullee danda'a akka waan haalli kun sansalata wal qabataa ta'e kaganallee sagantaan kaayamtee fi jirtu nuti wareeguma tokko ka alala dha'u dilli hawaasaa kun wareega tokko ka faraqaa eeggatu wareega kan biraa qalanii kun faraqaa eeggatu waa nyaateetum alala dha'u bishaan dhugu nin jira obsee wareega alala dha'u taane akka namtichi haasa'utti du kana hunda gimmidii keessa galchaatu akka amantillee ittillee ni tuqamne akka sabattillee ni tuqamne wani nuu hafte je'am takkallee nuun jirtu du kanaafuu dubbiin ulfaattuu akkanaati anamma hoggaan akkana jiru dubbii oowwisuu ittiin fudhatin namni gariin waan hin fakkaanne si aarsallee namni gariin duuba hin fudhatin akkasitti maaliif waan kana ol fuudha maaliif garam fuudha maaltu hafe asii achi garam fuunamee naa himimee garam fuudhan maaltu hafee wanni ol fuudhanu maaltu hafee wanni ol fuudhan maal godhanii waan tana gurratti godhanii haasawanii yoo jette iimaana si keessaa zeeroo ta'e du yoo rakkoo iimaanaa qabaatte dhukkuba iimaanaa qabaatte qofa kana jettu sagantaan nama tokkootu kana qofaami rabbii doofaa sin godhin waan nama maqaa dha'uu hin dandeenye beekaatuma dhiisu nama hawaasa kanaaf ija ta'e akka hawaasummaatti fi akka kaanitti illee nama san tuqe namtichi mas maaltu si hafee wati amma kan dha'u nama san tuqe maalumaa si hafee namni sun wanni itti tuqame maquma miseensa laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jiru ta'uu qofaa fidu waan balleessin qabu waan hojjetin qabu miseensa kana qofa ta'e sanillee tuqame akka sabanni tuqamne akka hoogganaa wahiitti nama ummanni silaa waa laalutti ni tuqamne akka amantiitti ni tuqamne maaltu hafee jettamee ati maaltu hafee dubbiin oowwisin anaan jettamee akkam anuma guddaa kana gowwomsuu feeta moo akkam feeta barna dhiba gizee garii bara akkam feeta dubbiin laaffiftee laaliin dubbiin waan garaa keessa jiru arrabni hata jedhan afaan oromootti waan garaa jiru arrabni hata jedhan tuni tana dhiira meeqaas keessa jira hayyoota meeqaa jira kana hangalarrallee irra turuun fedhu talamaanitti hin dabra galatoomaa jechuun barbaada warri sooshaal miidiyaa irra jirtan warri duraan isin eegaa ture har'a yoo bakka tanarraa dhabamtan yaa waylakum jechaa ture eda halkan guutuun rafne isin laalaatiin buleedu tokko tokkotti isin argedu maqaa keessan amma yaamuun fedhu waan inni yaamneef ni beeytan bakka nan jiru beeytan
bakka nan jiru beeytanii je maqaa keessa yaamuun fedhu ammoo warri social media jirtan ka ummata afaan ummataa taatanii waa hojjetaa turtan natti tola silaa maqaa isin yaame tokko tokkoon ammoo yaamu numan dhiifadha wayiifin dhiifadha galatoomaa isin jechuun barbaada dhiiratiyya dhamti amantii akka isin keessa jirtu shaaman amantiidha akka isin keessa jiru edan arge duuba akka isin warra nabi Muhammad taatan dhiira nabi Muhammad taatan eda arge duuba waa hundi amantii teenya booda jettan duuba isin dhaggeeffataatiin ture waa hundi amantii fi nabii keenya booda jettan haasawa keessa jaartii teenyarra ilmaan keenyarra lubbuu teenyarra nuti nabi jaalannaa ummanni islaamaa jettan dhugaa lafa keessan gariin faan bilisummaa nabiin kiyya arrabsamee quraanni kiyya arrabsamee naa dhuftu qilee geeffadhaa kajees tokko tokko keessanii warra Jarman jiruu fi Ameerikaa jirtanii fi Kaayirollee ka jiru mucaan dur waan tokko tokko hogga inni dubbatu maaliif waan kana je'e jechaa ture waan waaquman qabne nan seyin miskiina tokko tokko dila sirra isin quba qabatu maqaa isaan kaasu mucaan sunis waan ajaa'ibaa haasawe an akka nama tokkotti galatoomaa isin jechuun barbaada akka namni isin itti ilaalaa ture akka namni isin itti ilaalaa ture miti isin warra dhama amantii shaaman amantii isin keessa jiru yoo zaahira kanallee ibiddatti qabsiiftanillee ifullee baate akka shaaman isin keessa jiru akka diin keessaniif laalattan namni hedduun isin shakkee ture sheekkotumaaf dhiisan tun waan amantiiti jedhanii isaan waan sabaa malee quban qabanii tana sheekkotumaaf dhiisan jedhe namni hedduun isin shakkaa ture isin shakkaa ture galatooma isin jechuun barbaada dhuga diin keessaniif guyyaan guyyaa diini guyyaan guyyaa nabiiti guyyaan guyyaa qur'aanaati guyyaan guyyaa ummata keenyaati guyyaan guyyaa sani nabi alayhi salaatu wassalaam tu'radu alayya a'maalukum je hujiin teeysan narra fidamtii je ban nabi sallallahu alayhi wasallam galmeen hujii teeysanii narra fidamtii je yoonin khayrii arge nin gammada yoonin hamtuu arge nin rifadhaa jedhu tokko tokko nabiin keessi eegu jira sallallahu alayhi wasallam akka nama waa raaguu nan seyin hin raagu kitaaba ni mujjira namoonni garii way raagaa beeyte na raagaa mi keenya nuti akka islaamummat waan ragaa qabu tu'radu alayya a'maalukum hujiin teeysan narra fidamtii je nabi sallallahu alayhi wasallam wanni ati eda haasoyte sun akka nabiraa edaa sanitti ruuhiin teenya nabi nuti jiruu jireenya keenya ol nabii keenya jettan sun nabirra fidamtii beeki wanni sun waan akkana bilaashitti dabruun seendu galatooma jazaa isin yaa kafalu dhiira teenya dhiira islaamaati isin duraan waan sabaa malee beeytan isin see namni anilleen akkasitin isin laalaa ture animmoo isinirraa hin kaase edaa namoota jira immoo hafe kan eegaa jiru namoota jira kan hafe gizee hundaan asirratti argaa oolu kanin eda isin biratti hin argin duuba ilaa ammaa sagalee isaaniin dhagayin abaddan akkana wal dhiifnan seyin ganaa ummata oromoo kana keessaa'uu warra islaamaa kana akkanumatti karaa ufii fedhetti gowwoomsa yoo jette guyyaa rakkoon isaanii buute mataa lafa keeysee dhokattee guyyaa biroo immoo maqaa sabaatiin isinii tattaaffii godha jechuu kakajeeltu yoo taate mataa keetirraa haqi duuba maqaa keetirraa haqi guyyaa arra ummanni kun rakkoo seene guyyaan arra ummanni islaamaa warkeessaa'u oromoon islaamaa guyyaa arra rakkoo seenten qabdu beek guyyaa nabiyyiin sii tuqamee seenaan abboota sii haqamtee namni isiin uf duran laaltulleen tuqamee gara hundaan zeeroo taate tuqamte guyyaan kanarra jabaan jiru miidiyaan adda addaa ka maqaa oromootiin dubbatu waa'ee kan akkanumatti mataa lafa kaayee bira dabra yoo jette ummanni oromoo kun keessaa'u muslimtoonni kun fuula dura kaati gowwoomsitu akka hin jirre beekitu qaceellottuu badhutan namoota hedduu isin beeyna duuba
mataa lafa keenyatuma har'a dabarree borummoo waa'ee biroo tokkoon maqaa sabaatiin as baanee ummata kanatti haasoyna yoo jette gubii lafa kaayi. An amma har'a akka Amiin Ibrootiin sitti haasa'u jira. Amma yoggaan haasa'u Amiin Ibrooti. Borummoo Amiin Ibrootiimi. Boru Amiin Ibrootiimi. Borummoo hoggaa wanni kun bakka irra geesse Amiin Ibrootiimi beeku. Akka Amiinitti mi kan haasa'u. Akka ummata Islaama afaan kana dubbatu biyya fedhe haa jiraatu. Biyya alaa jiraatus biyya keessa jiraatus afaan isaaniitiin sitti haasawa har'a booda duuba. Amma har'a Amiin Ibrooti. Qaceelloo jala muri Amiiniin sitti haasa'u jira. Akka dhuunfaati amma. Yaadan sii kennaa jira. Ummata keenya maqaa adda addaatiin bakka hunda dhaabaa turtanii dura deemtanii miidiyaa keessanii bakka hunda geessitanii har'a yoo guyyaa inni rakkate sagaleen teessan dhokatte sagaleen tun guyyaa ummata kanarratti as baatu akka hin qabne tana jala murii duuba. Ani biyyarraa hin sitti haasa'u jira beek. Qilleensarra nan se'in. Qabatamaan nama lafarra jiru warra lafaati lafarra taa'eetiin sitti haasa'u jira. Ummata guyyaa inni rakkoo seene ijarraachi qabatanii guyyaa wanni sun kutti ufiitti haajaman ammoo duratti as bahan akka hin jirre beeki kan. Namni miidiyaa jettee sossootu sooshaal miidiyaas haa ta'u miidiyaa biroollee haa ta'u namni Oromoo taatee miidiyaa kanaan hawaasa kana wajji hoggaa gargaarsa feetis isaanumarraa fuudhaa wajji deemtu guyyaa har'a hawaasni kun rakkoo seene rakkoo tana ijarraachi qabatte afaan boru ummata kanattiin haasoytu hin jiru anuu sittin dhiisu duuba. Anuu sittin dhiisu duuba. Hoggaan amma akkana jiru akka nama taraa sa'u tokko si fakkaatu ni mala duuba. San hujirratti wal agarra duuba. Hujirratti wal agarra. Takkaa waan akkanallee jeen beeku duuba. Har'a guyyaan firaa fi kaan adda beeynu duuba. Dubbii ho'isuufi mi'an. Dhugaa barbaada. Namni dhugaa barbaada. Dhugaadha ka barbaannu malee waan birootiimi. Kaleessallee wayi lafa kaayannee dabarre. Wayi lafa kaayee dabre anis. Wahi eegaa jirra. Gowwaa minuti. Gowwaadhaame. Jaarsa biyyaati sheekkan ummata kanaati. Gowwaatti sittiin fakkaatiin duuba. Gowwaadhaame. Waa hambifataa deemne. Wayi lafa kaayanne. Dirmachuu wayii eeyinaa jenne. Ummanni keenya kan nuti wajji jirru amantii biroo qabu ammoo jiruu jireenya wajji qabnu ootaa fi dhaloota wajji qabnu hawaasummaa wajji qabnu obboleeyyummaa lammummaa wajji qabnu sagalee isaanii dhaggeeffannaa jenne duuba. Odoo waan tokko murteessine odoo waan tokko hin jenne sagalee isaanii dhaggeeffannaa jenne bahanii waan kana balaaleffatu dhugaa saniin yoo dandayan ammoo jarri sun akka dhiifama gaafatu taasisu. Lafa kaayachaa turre eegaa jirra ammallee jarjaratti hin jirru waan san eegaa jirra. Tanas qaceelloon naa hubadhu duuba. Qaceelloon naa hubadhu duuba. Galatooma ijoolleen warri sooshaal miidiyaarra jirtan. Warra ammoo isin jalaa hafee jira. Ha eedumaa sanuu eedumaa fi halgadda sanuu ajandaa biroo qabatee ajandaa biroo irratti haasawaa jiru. Ha waan kana ittillee gufatin. Nama gowwaan hin seenaan hadaraa wanni isinii dhaamu. Hadaraa wanni asin dhaamman gowwaan hin seen duuba. Namni lammii ofii itti dhaammata. Lammi ittiin kijiban duuba. Waan biroo hunda ji ammoo jarri kun humaa quban qabu gowwaadha jechuutti yoo fudhatte ni dogoggortee beeki duuba. Qoflaati sitti himellee duuba. Ni dogoggortee beeki yoo akkasii fudhatte. Waan nu raffisuudha waan gowwa jechuu bira dabri baabaafi. Nama eedumaa fi halgaddaa'uu harakkoon tun buute rakkoon Oromoo adda diiguuf deemtu buute ati laaffiftee ilaaltee na fakkaata. Ajandaa biroo godhatee miidiyaa sarratti waan biroo haasawaa tureetu jira. Hattiin gufatiin waan kan. Namni isin quban qabuun seenaa. Namni as booda gowwoomsitan akka hin jirre beekaa duuba. Ummata maqaa Islaamaa kana gowwaa argattanii mar'achiiftanii olii gaxooftan san har'a booda mar'achiiftan duuba. Guyyaa inni rakkate kana rakkoo tanarratti yoo wajji dhaabbatte qofa duuba. Rakkoo tanarra yoo wajji dhaabbatte galata biraa qabda. Rakkoo tana keessa dhiiftee akka fedhetti haa keessaa ba'u akka namtichi jedhan akkanuma wacan malee akkanuma goohan malee waa takkan fidanii jedhamtichi beek. Gurbaan tokko Muhammad Kadir maal jiru tilifoonaan irraa waraabe liivii irratti isaa of quban qabne.
ani rafnee beeki jala deemaan bule akkanuma gooyinsi kun xabiyaa isaaniiti wata akka wanni isaan fidan hin jiru jedhamtichi yoo atilleen akkasuma ka yaaddu taate san guyyaaf dhiifna guyyaatu fassara guyyaaf dhiifna san anammaa akkanallee siin hin jiru li'annahu nama guddaadha waan namoonni muraasni dalageef nama biroolleen komadhu ammoo namni har'a waan isarraa eegamuun hojjetin namni har'a waan isarraa eegamu rakkoo tana bahee ummata kana wajjin qooddatin yoo fala waan kanatti hin barbaadin nu dura dabree namticha san seeraaf dhiyeessuudhaaf tattaaffii kan godhin borummoo ani obboleessa keessanii nuti tokkummaa dalayna yoo naan jette gurra kamiin si dhugoomsaan gurra kamiin si dhagaya qalbii tamiin si dhugoomsa galatoomaa isin ijoolleen teenya silaa isin bira jiraadhe mataan isin dhungadha warra Facebook irra jirtan social media irra jirtan warran eda isin argesan maqaa keessan arran dha'uu guyyaan maqaa dha'uu ni dhufammoo arra waan hin dha'uu dhabeefatis ni beeytatu guyyaan maqaa kee kaasu dhufuu taatu nama afur eda namni biroolleen ka amantii biroo qabu gurbaan tokko isallee maqaa isaa himuun fedhu sagantaa gingilchaa san namticha qabu maqallee kaasuun fedhu tuqee immoo xarafaan haa galatoomu inninis waan rafne nun seeyin haa galatoomu isin hunda isin jala deemaatiin bureyaan guyyaan rakkadhe har'a eenyu na wajji dhaabbataa eenyutu na wajji booyaa laalaa ture hin rafne abadan hin rafne edan innilleen haa galatoomu amantii haadhatiyyaa fi amantii abbaa kiyyaatu tuqamee je liloolellee modu dhugaan dheekame haa galatoomu wanni biroo immoo guyyaa irraa kana miidiyaa irratti waan tokko masgid toofiiqitti waan hojjetame jaarsa tokko taayyee kajaanii fi warra Sheekh Bashiir faa bira dhufee wanni kun haa tasgabbaa'u jedhanii Sheekh Bashiir faa bira warra dhufee haala tokko laallee turre bareeda jaarsi sunis waanuma namarraa eegamu taasise jaarsi sun ni ture silaa jennaani laakiin mana haakimaatiin turee je ni turte silaa jennaani mana haakimaatiin turee jedhu haa ta'u dhugaa irraa mul'ata namtichi san dhugaan nuti barbaannus dhugaa sanidu haxaawwiin madaan fayyiftuu jedhan haxaawuun madaan fayyiftu nuti amma manguddoo dirmattee waa tasgabbeesstu ummata kana tasgabbeessaa jettuu mita barbaannu dhugaadha barbaanna malee tasgabbeessa maal tasgabbii dhabne nuti tasgabbiin dhabne tasgabbeessaa qofaaf yoo kataatu taate sun sirrii dhaame rakkootu ummata keenya keessatti argame rakkoo tanaaf abbummaadhaan wal'aanuu qabna nama jee dhufu barbaanna malee tasgabbeessaa dhaame wanni hojjetame immoo gaariidha wanni achitti hojjetame sun gaariidha baga dirmate innillee duuba baga ilaa masgidallee dhufe jaarsa biyyarraa kanumaa eegama duuba wanni har'ana fide lammiitiyyaa tuqame obboleeyyan kiyyaa tuqame rakkoo tana wajji qooddadha jeetiin dhufee je harka nurraa qaba galata nurraa qaba umrillee galata isaan hin daganu nama hunda dura galata isaan daganu gaarii jalqabbii bareedduudha ammoo nu tasgabbeessuu qofa osoo hin ta'in dhugaa jirtu akka baatuudha ka barbaada namtichi dubbii dheertuudha haasawee akkatti fuuldurumaa'u amannee wajji deemnu hunda laaqee sayidaa nuti bilaashuma nama rafe dhungannaa jechuu nu taasise dhugaan jirtu tarratti wal amannulleen bahuu qabdi warri namtichi sun itti irkatee maqaa isaanii dhawatelleen akkuma eda jarri keenya ja'aa turan asirratti sooshaal miidiyaa irratti waan raa'eeyna dhugaa qabatamtuu taate eegan hangana jee booda fuula dura hoo maal ta'uu qaba dubbiin tun akkanuma qilleensarratti facaatee hafuun hiikkaan qabdu qajeeloon dhaggeeffadhaa bakka kana hayyoota hedduu as jala jira bakka hedduu jirtan dubbiin tun akkanuma facaatee hafuun ta abbaan qabne dubbii abbaan qabne taate dubbii tana abbaatti godhaa nama bakka dubbiin irra geesse nama afaan ummata kanaatiin haasa'u amma irraa masgid toofiq irraa wayii eegalame wanni rakkoon bakkitti argamtes noorzi ameerikaa biyyuma san waan karuma ameerikaa san taateef
warri har'a waan kana harkaa qabee jala deemuu qabu warrumaa achi jiru san. Sheekh warra masjidu Tawfiq, masjidu Tawhid, masjid Bilaal jarri sadeen kun walit dhufee nama uf keessaa godhee guyyuma boruu kana guyyaa alhadaa kun osoo hin dabarre nama waan kana hoogganu ka ummataafis afaan ummataa ta'eellee haasawu ka dubbii tana yoo seerallee ta'e seera qabsiisu ni beekan isaan ufii wal beekanii kutaa fedhe keessa namni sun jiraatu manutiree fagoo jirraa namni sun akka itti nuu godhamuu barbaanna ka guyyaa guyyatti waan dubbiin irra geesse ummataa gabaasaa deemu laaftutti ilaalin dubbiin tun gaddeemaa jirti baadiyyaa teenya keessa magaalaa xixiqqootti gaddeemaa jirti guyyaa magaalota san hunda seente tanutillee dhaamsuu hin dandeenye taatii beek ana harkallee baatii isin silaa duraanuu isin harkan jirtu nuti as taa'u kana harkallee bahuu teessi takka takkaan magaalatti waan san sheer walii godhee namni magaalarra deemaa jirti wanni sun booda waan isin wal'aanuu hin dandeenye isinit dhufatu warri masjid Tawfiq ta'us akkan amma anjee kanat ta'us masjida sadeenirraa namni bakka bu'ee hayyoota waan kana gartee haasawu ka waan kana abbummaan deemuun dubbii tana akkam godhuu qabna warra ju'u itti godhuu barbaachisaadha tanarratti warri dhaamsa kana warra masjid Tawfiq warra masjid Tawhid warra masjid Bilaal Minnesota isaanin nagaya isaan masjidan biroo waan North America keessa jiru waan isaan wajji jiruuf isaantu akka itti qindeessu beeka ammoo koreen takka tuutti takka waan kana godhamuu qabdi ta ummataa rallee bakka buutee haasoytu ta waan dubbiin bakka geesse ummataa himtu jechuudha akkanuma qilleensa irratti rarra'ee akkanaafne jechuudha ta nu yaachisaa jirtu waan dabreemi akkaataa dhufuun nu yaachisu jira duuba akkumti fuula duraa itti deemnuu nu yaachisu jira duuba yoo nurratti illee ta'uu baate ijoollee teenya maaltu dhaqqabuu deemaan nu yaachisa yoo akki namtiyyuu sun akkanuma taate kana naa dhaqqabsiisaa jira masgidan amma an je'ee kana dhaamsa kana biraan naa gayaa isaan abbummaa waan kana qabatanii guyyaa boruu kana bira odoon dabarre nama itti haa godhanii waan kana nama jala deemu nama ummataafis gabaasaa waa godhaa deemu dhugaadha barbaanna malee waan birootiimi nuti nama gowwallee miti hawaan xiqqoo argamtillee gartee saniin waan argame tokko irratti goggogee rakkoo ummata ofirratti illee fiduu miti ammoo dhugaa barbaanna dhugaatu dhabame dhugaadha eegaa jirra dhugaa bakka tana jirtu barbaadaa jirra dhugumatti wanni kun waan nama lamaati moo waan nama hundaati jechuu akkaataa waan nuti irraan beekintu jira shakkiitu hawaasa jiddu darbame shakkii tana laaftutti yoo laalte ni dogoggortee beekitu kanaafu inshaallah arraa haganuman isiniin juu fedha galatooma yoon yeroo takka takka xiqqishoo sagalee isin irratti illee ol fuudhe ni un arree beeke uf qabaatin deemu jira leannoo wanni nuu hafe hin jirtu nuti akka namatti waan nuti irraa olaanu ta nuti qabnu tuqame sila arra nama birootu nurraa haasawuu qaba nuti haasawuu dhaamidu nuti hoottaa jennee nuti yaamuu dhaamidu akka waan nuti mee laalaa hoottaa waan kun wal dhaba fiduu deema dirmadhaa hoottaa asbahaa jennee harka lafa jalaatiin walit dawwallee wal dhidhiibnuu miti duuba sila dhugarraa dhufti duuba akkasii miti halallee duuba achi deemillee hin jiru ammoo dhiirti re'een ilmitu malaan haga baatu wallaaltuu ja'antu akkas ja'an akka waan walit dadawwalanii harree dubbiin gara malee deemti komatamnee jirra dafa asbahaa waa ja'a akka waan ja'anii akkasillee hin barbaannu abbaa kiyya dhugaadha barbaanna duuba dhugaadhaan akka jaarsun arra jaarsun haga fedhillee haa ta'u dhugaaturraa mul'ata ni booye jaarsuni ummanni kiyya akkamittu qamaa jechaa ture jaarsi dhugaa akkasii barbaanna nuti dhugaa akkasii barbaanna dhugaa namallee wallaaluun feenu kanaafu inshaallah akkamitti rakkoo tana ummata keenya jidduu baafnee wanni muummeen dubbiidha akkamitti rakkoo buute tana ummata keenya jidduu baafnaa odoo isiin ilaa baadiyyatti hin deemne
magaalaa xixiqqootti dabraa jirti osoo isiin hin fagaanne booda lafarra fagaatte namni walitti qabuu hin danda'u akkamitti waan kana wal'aanna waan ju'u madaa tana ummata madaawe kana akkamitti fayyifnaa wanni ju'u argamuu qaba. Kana lajnaa gootan santutti wal mariyatee namticha kana akkam godhuu qabna seerri nu deemsisaa akkamitti dhiyeessuu dandeenya akka seera biyyatti hoo maal godhuu dandeenya waan ju'u koree godhamsanii itti wal mariyata. Koree tana namni lafarra jirtan kanaannoo biyya sanii jirtan lafarratti koree lafatti qabatamaan nu godha warra waan kana hordofee gara dhugaa tokkotti baasu jechuu barbaada. Galatooma inshaallah. Wanni dhufte hundi ni dabarti. Afaan hamallee injiinaa hawaasni kiyyaa naman tuqinaa keessaa'u afaan hamaa hoggaan jiru amantii teetiif hin loliin jechuu kiyyaame amantii teetiif hin aariin jechuu kiyyaame. Akka namtichi kuni adaba dhabee nu tuqetti amantiin nama tokko hin tuqina. Ilaalcha fedhe haa qabaatu amantii fedhe haa qabaatu. Wanni darreen ufii dogoggortee nama dogoggorsiisuu feeti. Isa kana irratti waa deebifna raddii deebisaa goona jettanii amantii namaan tuqina nama madeessina hamtuun gama keessanii akkan argamneen ummata ijoollota keenyaa fi dargaggeessaa fi ummata keenya hundaa'u kanan isinii dhaamatu. Jechi hamaan akka afaan keessanirraa hin baane. Lolli firaa dhiiga ilkeetii jedhan. Dhiiga ilkee hanga tokkorraa tufta hangi kunnuma liqinfama. Afaan arrabni qarree dhaqe hallayyaa dhaqe hin deebi'uu jedhan. Miilli immoo yoo qarree dhaqe ni deebi'aa jedhan. Hallayyaan afaan madaan rasaasni si madeesse ta goraadeen si madeesse ni fayyitii jedhan. Madaan arrabaa immoo hin fayyituu jedhan. Arraba keenya nam tokko madeessinaa. Miira keessa seentanii nam tokkollee madeessinaa nam tokkollee tuqinaa amantii namaa keessaa'u. Amantii namaa ittiin bu'inaa. Ittiin bu'inaa kanan isinii hima duuba. Ittiin bu'inaa. Hoggasaan namti keessanii wajji wal qixxaanne jechuudha. Namni ufii gabbu'e gan nama buusuu fedha. Namni ufii zeeroo ta'e zeeroo nama godhuu fedhatu. Nama san wajji gabbuutee zeeroon ta'in. Nam tokkon tuqinnu. Kabajaa qabna abbaa fedhee fuudhu. Waan namni tokko dhufee nu tuttuqee jecha namatu hin jiru. Nama arrabsinu hin jiru. Nama miinu hin jiru. Amantii namaatu hin jiru. Kabajaa namaatu hin jiru. Ulfina namaatu hin jiru. In qaraanellee nuti kana amantillee hin qabnu. Aadallee hin qabnu. Bayyanadhaa deemaa nam tokkollee hin tuqinaa. Nam tokkollee akka duran dhaabbanne afaan hamaa akka hin jenne tasgabbaawaa waan rakkoo qabdan dhiheessaa haasawaa irratti naman tuqinaa inshaallahu ta'ala. Rabbi nu haa gargaaru. Rabbi subhaanahu wa ta'ala tawfiiqa isa biraa ta'e nu haa kennu. Naa galatoomaan isiniin jagaayi irra deddeebi'ee ammallee galatoomaa namootan ammoo an eegaa jiruutu jira. Edaras isiniin eegaa gaa wal jala gatteenye wal afaanis akkan dhaabbanne waan isinirraa eegamu namu waan irraa eegamuu qaba. Namni hundi guyyaa qaba. Guyyaa qaba namni waan isarraa eegamuu jira. Ejjannoo qaba namni. Ejjannoon arra dhokattee akka qocatti mataa deeffatanii borummoo hogga lafti nagaate mataa as baasan qofti akka hin jirre qajeellu beekamu. Sun akka hin jirre. Hawaasni kiyya islaamaa ha tuqamtan amantiin teessan tuqamte abboonni keessan tuqame qooda silaa ummatarra hawaasummarraa qabdan qooda biyyarrallee qabdan dhabdan gana lafarraa duguynee qulqulleessina isiniin ja'ame dhibeeytan gaa san isinuu akkaataa isi haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa jeejan haa teessuu garaa haa nyaattuu coraa kun hundi sirraa'uu qabatu. إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم.